Ani homaan qabu gaarummaa. Hi family, akkam jirtanii nageenya raadhi waaqayyoo isiniif haa ta'u fayyaa keessan jirtu jechaadha. Anis nagaan jira. Qaxaleen keessan yookiin modeelistiin keessan ishee lakkoofsa 8 haa isin akkam jirtu fayyaadhuma keessanii warroonni chaanela eebbisaa entertainmentiidhaaf haarawwataatan laayikii sheerii koomentii gochuun irraanfaatiin anu jajjabeessa isiniin jenna. Egaa har'a akkuma beekamu gaafii obboleettii keenya tokko nagaafatte koomentii jalatti gaafii san isinii deebisuudhaaf jechaadha. Waan kana dura na mudate irraayin yeroo jalqaba biyya kana dhufee kireemii kana suuqii deemee heer remove jechuu kana removii kana balleessu akka ta'e na keessan dhufne yeroo san ingilippi sunillee yeroo san na keessa remove taate jechaadha. Amma na seente amma baradhe malee. Kaza kireemii rifeensa balleessa jennee si dhiyoo kana viidiyoo isin hojjedhe irratti obboleettiin keenya kana rifeensa sanii ka bobaa jette kireemii bobaa jette sana erga bobaa ofirraa haaddee kaatee dibattamoo geessite erga kaatee dibattamoo akkamii jette gaafii naa dhiyeessite jechaadha. Obboloota keenya wanni isin hubachuu qabdan ishii qofa osoo hin taane warroonni hundi akka waliigalaatti ani yeroo jalqaba biyya kana dhufe maalan ta'e beektani kireemii sanii heer remove jedhu san waan rifeensa shurrubbaa dheeressa jedhan se'eeta rifeensa dibadhee rifeensa kiyya akkanumatti harcaase lafumatti narra. Akka isin ka gochuu qabdan waan hin beekne bootan beekne dibachuu hin qabdan. Wanni isin gochuu qabdani rifeensa isumatu haada malee millaacii fuutanii kana haaddan jechaadha. Bobaa kana millaaciidhaan akkanatti qulqulleessuun hin jiru jechaadha. Amma bobaan kiyya qulqulluudha. Hin gurraacha usii jechaadha. Akkaataan itti fayyadama isaa isinitti himaa na dhaggeeffadha naamusaan jechaadha. Kireemii sanarra fideen dhufee gaafa duraan fixe waan ta'eef kinooti kireemiin kana yoo bitattan kalariin kun bareedadha laala wardaan kun foolii badaan qabu kuuwwan garuu mirxiidha sigiin foolii hailii malee hin xiraa kuni garuu hin xiraa fooliin isaa gaariidha jechaadha. Kireemiin akkanatti dhufa laala kun kaartoon isaati kun amma kireemii kana bantanii too akkanatti bantanii akkan quba keessanatti xiqqoo baastanii akkanatti bobaa keessan dibdanii daqiiqa 10 ofirra tursiistu. Bobaa gara lachuunuu dibattanii akkatti qubaan dibdanii akkuma maajoonii saamunaa ilkaanii sanitti baay'anii isaa kun akkanatti qicattanii itti rigattu bobaa keessanitti kara lachuutu jaalallee jechaadha. Kaza itti rigattanii kaatanii maal gootu daqiiqa 10 qoya daqiiqa 10 ofirra tursiistu bobaa keessanirra jechaadha. Itti dibdanii rifeensa wajjiin malee erga haaddanii ofitti yoo dibda singuba nafa sin madeessu illee danda'a. Rifeensa hoo qabu qofa hailii keemikaala qaba waan ta'eef rifeensa erga kireemii san itti dibdanii odoo rifeensa qabu bobaan keessan daqiiqa 10 erga ofirra tursiistanii booddee laastikiin kun yookiin faaqxuun kun wajjiin dhufa jechaadha. Kaartoonii kana keessa godhamee kireemii kana faana siniif bitama suuqiidha. Faarmaansii kamiyyuu jira. Kan bobaa kaasanii yoo jettanii heer remove jettanii itti himtan sinii kenna warri faarmaansii illee shooppii illee dhaqxan jechaadha. Kazaa kana fuutanii maal gootu daqiiqa 10 yoo ofirra tursiistan kireemicha jechaadha. Rifeensa asii kan hin ajjeesa. Gaafa inni dudu'ee jedhu rifeensi kuni wanni kanaan akkanatti faaqxu ofirra. Akkanatti ofirraa faaqxan jechaadha. Akka gara lachuun ofirraa faaqxanii rifeensa sooftiidhaan asirraa hin kaastanii qoshaashatti gattu rifeensa. Malee millaacii miti jechaadha. Millaacii dhiisuuf haaduu dhiisuudhaaf jecha kana isinii hime malee yoo isin immoo millaacii itti fayyadamdan faayidaa kana itti dibdaniif hin qabu. Erga millaaciidhaan irraa haaddee itti dibde si guba si madeessuu danda'a. Duwwaatti lafa duwwaa irratti yoo bu'e si guba. Bas bakka rifeensa qabbichaatti dibdee rifeensa akka ajjeesuuf keemikaala rifeensa kee bobaa keetti irra jiru jechaadha. Akkasumas jalallee daabboo kee jechaadha. Akkasitti itti fayyadamtan malee erga itti dibattanii kaatanii yookiin erga haaddanii dhiqattanii baatanii dibattan jechaadha. Inni erga dhiqatanii bahanii dibatanii looshinii qaamati malee isa kanaa miti. Isa kanaa miti asinitti akka waan hin taane dibdanii keessattuu immoo kireemii kana akka keessa hin buune jala jechaadha. Akka keessa hin buune keessa si harkaa wayitaana si guba dhugaa keemikaala waan ta'eef qaama jalaa akka keessa seenne eeggadha. Caafii xarafii bichaa amma fakkeenya kun qaama saalaa yoo ta'e kana malee akka gidduu kana buune eeggatanii daarii bakka rifeensa bichaa qas jettanii dibdaniit hoggaa inni sirratti du'ee jedhe
Kanaan akkanatti irraa faaqxi irraa duugda jechaadha rifeensa dudu'e sana akkatti irraa gadi xaragda. Malee millaacii itti fayyadamtu. Millaacii itti fayyadamnaan bobaan keessi gurraacha'a, boodii uffachuu hin dandeessu, harka kee akkan ol qabachuu hin dandeessu, nama duratti ni qaanofta. Qaamni kee diimaa, bofti kee gurraacha, bobaan kee gurraacha ta'a jechaadha. Garagara bifa lama ta'a qaamni kee. Jaallallee akkasumas taasisi gurraacha millaacidha yoo dugda. Kanaafuu of eeggannoo godhaa isiniin jedha uummata qashtii kiyya. Akkasitti itti fayyadama. Wanni isin erga shaawuriidha baatanii dibattan looshinii, vaaziliinii, kireemii qaamaa jecha hin jiraanne. Akkasumas kireemii fuulaa akkasii hime sana isa kireemii fuula san guyyaa hin dibattan jechaadha. Halkan saamunaadha fuula kee qattee gizee raftu galgala dibattee rafta. Maaliif bakka qorraatitti tola malee ho'a biratti ibidda biratti aduu keessatti hin tolu jechaadha. Dibattee fuula keessi balleessa jechaadha. Kabiraa immoo warroonni gara biyyaa galuu barbaadan gaafii maaltu na barbaachisa waan jettan ijoollee ciccimoo biyya boolee keessa hojjetan waan qabnuuf odeeffannoo barbaadan isinii qooduu dandeenya. Waan barbaadan nu gaafadhaa isiniin jedha. Kabiraa immoo ijoolleen rifeensi keessan caccabee isin rakkisu isinitti himee ture kana dura wanni fayyadamaa isiniin jedhee biluu maajikii jechaadha. Biluu maajikii shooppii biyyoota hunda keessa jira. Amma duratti hin jiru bakka tokko malee keessattuu safara ijoolleen Itoophiyaa jiran baay'inaan jira jechaadha. Waa'ee kireemii kanaa maaliifan kaasee kireemii kana wanni ani itti kaasee farra obboleettiin teenya koomantii jalatti waan naa barreessiteef jechaadha. Namoonni akka ishiititti hubannoo isiniif hin galii. Basma akka ishii kan gaafii isinitti uume yoo jiraattan waan isiniif hin galle koomantii jalatti akkasitti barreessaatii nutti hima. Kireemiin kun keemikaala waan qabuuf erga haaddanii booddee hinumaayyuu ittiin dibatin akka nafa duwwaa hin guba. Nafa duwwaa irratti of dibde si madeessuu danda'a. Nafa duwwaa kana itti dibde waan hin qabneef hin gubata. Si guba keemikaala. In ajjeesa waan ta'eef wanni kun ajjeesa. Bobaa keessatti yoo dibde rifeensa san ajjeesa. Rifeensi sun hin duddu'a jechuudha. Ofumaa accaa akkana wayinoo gadi xaragde. Kanaafuu wanni kun faaqxuun kun wajjii isinii dhufa dibdanii kaatanii daqiiqa 10 yookiin daqiiqa 15 ofirra hootursiistan yoo dugdan rifeensi ofuma isaatii harca'aa jechaadha. Itti fayyadama dhugaa baay'ee mirxiidha. Ani duratti gizee millaacidhaan rifeensa bobaa kootii haaddadhu akka maalan ta'e beektu garuu akkana bobboodii uffachuu hin danda'u. Harka koo akkana waliin godhu ijoollee biratti akkanatti hin deemu. Akkanattan fuudha waa oolan na bira jiraate. Wayii uffata harkoo guutuu malee uffata boodii uffachuu hin danda'u. Sababa maaliif bobaan kiyya gurraacha'e. Sababa millaacidhaan akkanatti faaquuf jechaadha. Amma garuu bobaan kiyya noormaaliidha waan qabu nutuudha laala gurraacha'u jechaadha. Sababa kanaaf itti fayyadama dhugaa baay'ee mirxiidha. Keessattuu shamarranii heerumuu barbaadda. Heerumuudhaaf reefuu abbaa manaa keessan haaraatti gaafa dhaqxan nafti keessa bifa lamaan itti dhaquu caalaa. Bobaa keessa babbareeffatanii yeroo isa bira jirtanis kanumaan haaddattanii bobaan kee guyyaa torbaan deebitanii haaddu guyyaa torbatti deebi'ee biqila jechaadha. Torbee tokko caala sirran tursiisu hin dheerata dafee bakka biraa akka isin xunne nafa biraa akka gara handhuuraa kan isin xunna bakka dafee inni tuqe rifeensi hin biqila. Of eeggannoon barbaachisaa achirratti illee akkuma faayidaa qabu miidhallee qaba jechaadha. Miidhaa gaafa isiniin jedhu bakka gisee harkaan akkana irra rigdan qaama hunda yoo kireemiin kun tuqe bakka tuqe sanitti rifeensatu ba'a. Kanaafuu akka bakka biraa isin xunne eeggattanii dibattuu qaama keessan jalaallee daarisaa san eeggattanii akka keessa hin gubne dibattan jechaadha. Waan obboleettiin keenya gaafatteef isiniin jedha jechaadha. Kana dura ani akkasitti dura hin beeku tokkoffaa gaafan bitu tokko bitee tanan waa ittiin rifeensan haaddama jechuudha gahee fuudhee galee yeroo san itti muuxannoo kana hin qabu muuxannoo miidiyaa hin qabu waan hordofu waan beeku jechaadha. Bitee galee suuqirraa fuudheen itti dibee millaacidhaan ittiin faaqeen jechaadha. Mee laala wallaalummaa osoo gizee san beeke ittiin akkasin godhu ture. Kasatti wallaalee jennaan inni ajaasii foon isaa kun na jibbisiise gatee yoo gamuutti gisuma san bichaatti fayyadamee qoshaashatti gatee waan hin taane binne jedhee wayi waan nu ajjeesu ta'a jedhee fooniin isaa harkarraa na bahuu didee akka itti dhiqata kilooriksii ofitti naqee harka kilooriksii na kuffutee. Kanaafuu isin of eeggattanii akkasitti fayyadamtan baay'ee mirxiidha dhugaa. Boodii feete uffachuu dandeessa abbaa manaa kee amma fakkiin ala keessa uffachuu dhiisuu dandeecha boodii mana kee keessa abbaa manaa kee maddiitti uffata gabaabaa uffatte boodii uffatte bobaan kee isin qaaneessu bakka isin gurraacha'u jechaadha. Kanaafuu itti fayyadama dhugaa baay'ee bareedaadha. Ani waan ofii keetti fayyadamee argee jechaadha. Waan dhaggeeffataniif galatooma gaafii barbaadan kamuu koomantii jalatti na gaafadhaa. Viidiyoo biraatiin immoo hanga walitti deebinutti turtii gaarii
gaafii qabda yoo jiraatu waan barbaadan gaafadha. Warroonni chaanila eebbisaa entertainmentiidhaaf haarawwataatan laayikii, sheerii, koomentii gochuun irraa fatina galatooma. Viidiyoo ittaanu walitti deebina.